Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune kabajamtootaa fi jaalatamtoonni hordoftoonni muhee Oroo hundi keessanuu namoonni chaanaala kan kootiif haaraa taatan subscribe like gochuudhaan gara maatii kee muhee Oroo dabalamaan dhaamsa kooti warroonni maatii kiyya taatan like share gochuudhaan na jajjabeessaan isinin jedha. Hayyee har'a seenaa takkaan qabadhee isinii dhufee seenaan tuni seenaa dubartii barsiiftuutii fi barattuu jidduutti ta'amte. Seenaan tun baay'ee nama dhibdi. Seenaa tana hamma dhuma isiititti akka dhaggeeffattanii waa irraa hubattan abdiin qaba. Hanqinnaa fi bal'inna jiru komentii jalatti sanduuqa komentii jalatti akka naa barreessitan abdiin qaba. Hayyee gara seenaa keenyaattiin isin dabarsinaa. Seenaan tuni dubartii barsiiftuu takkatu jira. Barsiiftuun tuni daree tana keessatti barattoota barsiiftu keessa mucayyoo takka jira. Mucayyoon tuni baay'ee bareeddi. Barsiiftuun tuni amala badaa tokko qabdi. Amala isii keessaa amalli badaa tokko qabdi. Barattuu tana baay'ee tokko jaalattee itti dhiyaattee homa ta'een jechuudha. Mucayyoo itti dhiyaattee wajjin waan ufii barbaaddu sana raawwachuu barbaaddi wajjin. Mucayyoon garuu beekuu hin dandeenye waan isiin yaaddu. Guyyaan ittuma dhiyaatte. Mucayyoon ni didde irraa fagaatte. Garuu adeemsa keessa mucayyoolleen lashitti jettee barsiiftuun tuni waanuman na barsiiftuu fi akka namaa tokkootitti jechuudha na jaalatti malee wanni isiin narraa barbaaddu wanni isiin hammeenyi isiin narraan geettu tokkollee hin jiru jettee itti dhiyaatte barattuun tuni barsiiftuu fi tanatti. Guyyaa tokko fuudhanii deemanii gara kophaa ofii wajjin bayanii wajjin taphatanii barsiiftuun tuni barattuu tana dhungattee taphachiistee waan hin taane jechuudha. Waan sila ilmoon dhiiraa yookaan dubartii wajjin hojjettu isiin barattuu tana wajjin hojjechuu yaaddi. Garuu mucayyoo hin galleef yaanni isii haga ammaatti wanni barsiiftuun tuni barattuu tanarraa barbaaddu. Yeroon hin dheerate akkasumatti itti fufan. Ji'a dheertuu keessa mucayyoo tana wajjin akkasumatti osoo turaa jiranii mucayyoo barattuu tana guyyaa tokko waa dhukkubanii mucayyoon tuni waan isii dhukkube wallaaltee akkasumatti kaatee gara manaa galte. Gara manaa galtee haati irratti agarte waan isii dhukkube kana. Haati ni rifatte. Mucayyoon tiyya maal taate jettee. Maal taate jettee gaafatte haati. Garuu mucayyoon hin beeku. Ana garuu waatu na dhukkuba waan na dhukkubu hin beeku jetteen. Dhiisuu didde. Fayyaanis dhiisuu dhabde. Haati fuutee gara mana yaalaa geessite. Mucayyoon baay'ee rakkoo keessa galtee jirti. Dhukkubee jira. Gara mana yaalaa yogguu geessitu manni yaalaa ni qorate. Qorannoo godhee fi fincaan isii akkasuma dhiiga isii wantoota hundaayyuu yeroo ilaalee jedhu manni yaalaa waan addaa irratti arge. Mucayyoon tun ulfa akka taatu ultrasaawundiin yeroo qoratanii jedhan ulfa ta'uu isii ni arge. Haadhatti hime mucayyoon tan teessan ulfa jechuu. Haati ni rifatte. Yaa Rabbi anuu mucayyoo tiyya namaa wajjinis argeen beeku takkaahuu waa tokkollee irra argeen beeku. Maaltu isii mudate mucaattii tana jettee rifattee boossee waan gootu dhabdee mucayyoollee akka itti himtu dhabdee
fuutee mucayyoo tana makiinaa yaabbatanii gara manaa galuudhaaf deeman. Gara manaa galuuf deemanii yaa rabbi nan salphisin, yaa rabbi nan salphisin jette haati mucattii tanaa. Maal taate jetteen mucayyoon ufitti hin beektu kaawwaa tokkollee waan isii dhikkube malee wanna biraa wanni isiin ufitti beektu hin jiru. Hin galan gara manaa hin jetteen haati yaa intala tiyya eenyuun jaalattee jirta maal wajjiin jiraatti jaalallee qabda nama nun beekne waan nun beekne wayii waan ati beektu jira moo mee natti himi jettee itti deddeebitee waanuma kana itti haasofte. Maal jechaa jirta ummaa tiyyaa maal inni jettee waan ati jettu kana naaf hin galle mee ifa naa godhi jetteen yaa ummaa tiyya. Waraqaa fuutee itti kennite yaa intala ta'u ati ulfa jedhanii doktorri ulfa jedhe jette. Mucayyoo ni rifatte amma waan gootu dhabde ni boosse mucayyoo. Boosse yaa rabbii kiyyaa maaltu na mudate anuu namaa walitti hin dabalamne takkaahuu dhiiraaf ani walitti dabalameen beeku maaltu na mudate jettee rifatte mucayyoon boosse gaggabdee amma waan gootu wallaaltee haati mee natti himi jetteen mee maaltu si mudatee eenyunni namni nun beekne ati ka wajjin jiraattee maaltu sitti ulfeesse jettee yeroo gaafattu mucayyoolleen wallaahi ana rabbiin narraa quba qaba ani takkaa urga uf beekee guyyaa tokkollee dhiiraan walitti hin dabalamne jettee mucayyoolleen waakkatte waa tokkollee isiilleen ufitti hin beektu ka ol gaafatte gaggaafatte hin dadhabde waan gootu dhabde gara abbaa dabarsite abbatti himte. Yeroo abbatti himtu abbaan rifatee mucayyoo tana hin ajjeesaa maqaa na balleessitee jedhee yeroo ajjeesuuf inni itti ka'u obboleessi bira jira irraa dhoowweeti. Waan godhaniin dhaban achii fuudhanii mucayyoo tana gara mana foolisaatitti geessine jedhanii mari'atan. Mucayyoo tana fuudhanii gara mana foolisaa hin geessan. Foolisiinis ni gaafate. Maaltu si mudatee jennaani ani hin beeku wanni rabbi narraa quba qabu ani barsiiftuu takkaa wajjin jechuudha. Barsiiftuu tiyya wajjin waan akkanaa wajjin raawwadhee jira. Wanni ani wajjin raawwadhellee na jaalatti anis ni jaaladha waan baay'ee na wajjin dabarsitee jirti. Kanaan dhala an takka ilmoo dhiiraa takkaanillee walitti dabalamee hin beeku waan barsiistuu tiyya tana wajjin ta'e kana malee jettee foolisattis himtee abbaaf haadha isiitittis himte. Amanuu didan barsiiftuu itti bilbilanii barsiiftuu yaamanii ni gaafatan. Barsiiftuulleen akkuma mucayyoon jetteen kana waa'ee akkana wajjin taanee jirra kana ala anillee wanni irraa beeku hin jiru jette. Kana ala wanni irraa beeku hin jiru jettee foolisatti himte. Garuu jette guyyaa tokko ani mana turee jette abbaa manaa kiyyaa wajjin rafnee ganama osoo shaaworii hin galin akkasumaan yeroo narraa deemee jennaan ariifannaan ka'ee sa'aatiin narraa dabre jedhe fiigee booddee galee mana barnootaa dhaqee ijoollee barsiisee ka'ee galee shaaworii gala jedhe ka'ee dhufe jette mana barnootaa. Osoo mana barnootaa seenin mucayyoo tanaa wal agarree mucayyoo tanaa fuudhee kifilii geesse akkuma dura wajjin taphannutti wajjin taphannee waan silaa dura wajjin taanu hundaa wajji taane gara mana barnootaatti deebine barsiisee ka'ee gara mana kiyyaa galee shaaworii seenee kana alatti wanni ani mucayyoo tana wajjin godhe takkallee hin jiru jettee foolisatti himte. Namittiin tun barsiiftuun tun
foolisiilleen amma ni shakke guyyaa kana way mucayyoon tunii fi abbaan manaa namittii tanaa wal qunnamtii waliin raawwatanii jedhee deemee abbaa manaa barsiiftuu tanaa barbaadan dhaqanii ni gaafatan abbaa manaa barsiiftuu tanaa. Wanni akkanaa raawwatamee jira. Wanni kun hojii kan keetii moo hojii kan keetii miti jedhanii gaafannaan ni rifate abbaan manaa barsiistichi. Lakki ani waa tokkollee raawwadheen jiru mucayyoo tanaa hin beeku akkamittiin raawwadha jedhee foolisatti hime. Foolisatti himnaan foolisi illeen amanuu diddee mee yaadadhu hin jedhaniini wanni an yaadadhu hin jiru wanni an beekullee hin jiru jedhee abbaan manaa kuni ni waakkate. Amma akkana jedheen foolisichi ati jedheen eega waa tokkollee hin hojjetin rifeensa kan keetii fi dhiiga kan kee naaf kenni ni qorachiisa mee ulfi kun kan kee tahaaf kan kee tahuu ni laala naaf kenni jedhee namichi kunillee waa tokkollee waan ofirraa hin beekneef fuudhee rifeensa ufiitii fi akkasuma dhiiga ufiillee waan silaa isa foolisiin isa gaafatte hundayyuu fuudhee itti kennee deemee foolisichillee mana yaalaa dhaqee akkasuma ulfa sanillee fuudhanii dhiiga isaa fuudhanii qoratanii yeroo jedhan wanni ajaa'ibaa argamte. Foolisiilleen waan godhuun qabu fuudhee waraqaa gara namichaa deebise. Kunoo qorannoon akkana jetti ilmi kan keetii jedhanii mee akkam goona jedheen. Amma mee yaadadhu guyyaa akkanaa ji'a akkanaa keessa eessa jirtaa jennaan. Guyyaa akkanaa ani bakka akkanaa deemuudhaaf sa'aatii haganaatitti nama kana wajjin ganama subii maatii mana kiyyaa bahee bakka akkanaa deemee jedhee foolisatti hime. Foolisiilleen ni gaafatan namicha inni jedhe sanis namichi inni jedhellee akkuma inni jedhe sana jedhe. Waan godhanin dhaban dubbiin tun nama dhibde nama hundaayyuu dhibde foolisiillee hin dhibde warrillee hin dhibde dubbiin tun akkamii jedhanii yeroo gaafatan egaa dubartiin tun barsiiftuun tun gaafa abbaa manaa wajjiin ganama abbaa manaa wajjiin turtee shaaworii osoo hin galin gara mana barnootaa dhuftee mucayyoo tanaan walitti dabalamte. Mucayyoo wajjiin qaama qullaa wajjiin taphatanii maal jedhanii achi booddee sababni isii sana ta'e. Mucayyoon sababni ulfoofteef waan isiin osoo shaaworii hin dhiqatin abbaa manaa ufii wajjiin raftee waan kaateef akkasumaan gara mucayyoo dhuftee mucayyoodhaan walitti dabalamtee waan jetteef mucayyoon ulfaayuu dandeette. Achi booddee mucayyoon ni rifatte. Kana rakkoon kan kee sababa kanaaf ulfooytee guu jedhaniin rifattee waan gootu dhabdee abbaa manaatittis himanii akkanaa sababa kanaaf mucayyoolleen ulfooyte yeroo jedhanii itti himan abbaan manaa ka'ee jaartii ufii san barsiiftuu san yaamee gassi dhiisee anammaa achi ati haadha manaati yaamiti jedhee hiikee mucayyoo ulfa qabdu san nikaaha hidhatee akkasitti wajjiin jiraatanii jedhanii seenaan teenna asirratti dhaabbatti. Mee seenaa tanarraa maal akkam mee wantoota akkamii irraa akka hubattan isin gaafadha. Waa baay'eedha wanni seenaa tanarraa hubachuu dandeenyu mee nuti jechuudha. Keessattuu ijoolleen dubaraa namni baay'een isaanii mana namaa keessa hojjettan namoonni isin wajjin hojjettan namoota akkamii akka ta'e
eeggachuu akka hin irraanfanne yoo dhugaan akkasuma deemuu hiriyaa kaate adeemsa kaayyoo biraa osoo deemsan eegaliin waan beekuu qabdu jira. Erga deemuuf ol kaatee hin hayyee ilaalin obboleewwan kiyya bololli namaa si hanqisa viidiyoo kana hamma dhuma isaatitti dhaggeeffattanii warroonni jettan waa baay'ee akka irraa barattan abdii qaba. Hanqinnaa fi bal'inna jiru sanduuqa koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa isiniin jedha. Hamma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaarra naa tura. Isin jaalladha, isin kabaja obboleewwan kiyya. Rabbiin nu haa eegu wantoota akkanaa irraa isiniin jedha. Dhugaa rabbii baay'ee nama dhiba. Haalli kun yeroo ammaa kana keessa bakka baay'eetti dhagayamaa jira wantoonni akkanaa kun. Rabbiin isin haa eegu. Obboleewwan tiyya isinis uf eeguu hin dandeettan yoo rabbiin nama eege malee. Garuu abbaalleen hamma tokko uf eegee ubbaasuu ni danda'a. Rabbiin irratti qarqaarsifatee uf eegaa wantoota akkanaa kanneen irraa isiniin jedhaa. Naa jiraadhaa, isin jaalladhaa. Waan yeroo teessan qaalii tana naa qooddanii na dhaggeeffattanii jettaniif naaf galatoomaa, naaf jiraadhaa, isiniif jedhaa, jajjabaadhaa. Baay baay. Hamma yeroo biraa walitti deemnutti nagaarra naa tura.